Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Waraanni baha giddu galeessatti ta'aa jiru Afrikaa irratti miidhaa olaanaa uumee jira jechuun gamtaa Afrikaa fi baankii misooma Afrikaa wiixataa irraa baasee argachuu isaa FFP'n gabaaseera. Gabaasichi akka akeekkachiisetti walitti bu'iinsi kun qaala'insa gatii ol kaasuun ammeessuu fi guddina dinagdee gufachiisuu danda'a. Akka ragaa gabaasicha kanaatti baha giddu galeessaatti dhiyeessii shaqaxoota gara Afrikaatti galan keessaa dhibbeentaan 15.8 kan ga'anii fi bakka oomishni Afrikaa dhibbeentaa 10.9 itti ergamuudha jedhe. Waraanni kun adeemsa daldalaa irratti gufuu uumeera. Kunis sababa gatiin boba'aa fi nyaataa dabaleen kaffaltiin geejjibaa fi inshuraansii ol ka'uun dhiibbaa sharafa maallaqaa fi dinagdee rakkoo keessa seenee Afrikaa keessatti tattamaan akka rakkoo jireenyaatti jijjiiramuu danda'a jedhe gabaasichi. Guddinni dinagdee biyyoota Afrikaa hedduu kanaan dura miidhaa dhibeen COVID-19 dura ture gadi akka jiru kan caqase gabaasichi. Waraanni kun ji'oota 6 ol kan turu yoo ta'e bara 2026 keessa guddinni waliigalaa keessoo yookaan GDP'n Afrikaa dhibbeentaa 0.2 gadi bu'uu danda'a jedhe. Walitti bu'iinsi kun yoo dheeratee fi guutuun daandiiwwan doonii dhiyeessii annisaa yookaan enerjii fiixaawaa irratti uumamu yoo gajabaate carraan kufaatii guddina dinagdee guutuu Afrikaa keessatti uumamuu danda'u babal'achaa deema jechuun akeekkachiiseera. Dhiyeessii gaasii uumamaa biyyoottan Arabiyaa bahaa irraa dhufrachuun oomisha xaa'oo irratti dhiibbaa akka uumuu fi kunis hanga ji'a caamsaatti yeroo qonnaa murteessaa ta'etti dhiyeessii xaa'oo daangessuu akka danda'u ibsameera. Gabaasni kun sagantaa misooma mootummoota gamtoomanii fi koomishinii dinagdee Afrikaa kan mootummoota gamtoomaniitiin kan qindaa'edha. Ragaan haaraan baankii misooma Afrikaa akka agarsiisutti gatii sharafa maallaqa biyyoota Afrikaa 29 kanaan dura gad bu'eera. Kunis kaffaltii liqii alaa akka dabalu, shaqaxoonni biyyoota alaarraa galan akka dabalanii fi kuufama maallaqa alaa akka hir'atu taasiseera jedhe. Biyyoonni boba'aa gara alaa ergan kanneen akka Naayijeeriyaa, Moozaambiik gurgurtaa gaazii uumamaatiin yeroo gabaabaa keessatti fayyadamoo ta'uu akka danda'an gabaasichi akeekeera. Akkasumas dooniiwwan daandii isaanii jijjiiruun karaa kibba Afrikaa yookaan Cape of Good Hope jedhamuun isaanii buufatawwan doonii Moozaambiik, Afrikaa kibbaa, Naamibiyaa fi Moorishees fayyadamoo gochuu danda'a. Keeniyaan baha Afrikaatti giddugaleessa loojistiikii ta'uun jabaachaa kan jirtu yoo ta'u, sararri daandii xiyyaaraa Itoophiyaa ammoo Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa gidduutti akka riqicha qilleensa yeroo muddamaa ta'etti tajaajilaa jiraachuun gabaasichi kaaseera. Haa ta'u malee faayidaaleen kunniin wal madaalawaa kan hin taanee fi miidhaa qaala'insi gatii gurgurtaa meeshaalee baajetaa fi wabii nyaataa irratti ga'u madaaluu akka hin dandeenye akeekkachiisni kennameera. Hunda caalaa rakkoon amma jiru baasii gargaarsa namoomaaf ba'u dabaluu fi maallaqa deeggartoota gara dhimmoota biroo dursaa kennamaniitti naannessuu akka danda'us gabaafameera. Dhaabbileen sarara daandii qilleensaa Sudaan abbaa taayitaa siviil aaviyeeshinii Itoophiyaa waliin mari'atan. Azayid Ibrahim Hussein Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan akkasumas gamtaa Afrikaatti ergamaa fi bakka bu'aan Sudaan hoogganaa waliigalaa abbaa taayitaa siviil aaviyeeshinii Itoophiyaa obbo Yohaannis Abarraa waliin mari'atan. Akka gabaasa eejensii oduu Sudaan yookaan Suunaa Eblaa 4 baasetti walgahii kana irratti bakka bu'oonni daandiiwwan qilleensaa Sudaan Baadir akkasumas Taarkoo argamaniiru. Mariin kun waliigaltee biyyoota lamaan gidduu jiru bu'uureffachuun hariiroo aaviyeeshinii cimsuu, sochii lammiilee mijeessuu fi daldala guddisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Ambaasaadarichi wayita kana Sudaan keessatti guddinni gariin akka jiru keessattuu dhaabbileen mootummaa gara Kaartuumitti deebi'uu fi buufanni xiyyaara idil-addunyaa Kaartuum balalii biyya keessaa fi idil-addunyaatiif banaa ta'uu isaa addeessaniiru. Lamaanuu barbaachisummaa dhimmoota sarara daandii xiyyaaraa irratti waliin hojjechuu irratti waliin mari'ataniiru. Sararri daandii qilleensaa Baadir dhaabbata kan dhuunfaa ta'ee fi bara 2004 irraa eegalee tajaajila kennaa jira. Yeroo ammaa xiyyaarota Boeing 737 fayyadamuun poortu Sudaanii fi Finfinnee gidduutti tajaajila balalii dhaabbataa kennaa jira. Sararri daandii qilleensaa kun tajaajilli balalii inni torbanitti yeroo lama kennu hariiroo dinagdee fi dippiloomaasii cimsuuf kan kaayeffateedhas jedhameera.
Itti gaafatamaan tikaa humnoota eegdota warraaqsa Islaamummaa haleellaa US fi Israa'eliin ajjeefame. Itti gaafatamaan tikaa humnoota eegdota warraaqsa Islaamaa ajjeefamuu gareen kun ibsa baaseen beekseera. Miidiyaaleen Iraan ibsa eegdota warraaqsa Islaamaa irraa kenname jechuun akka gabaasanitti itti gaafatamaan tikaa garichaa Maajid Kadimii haleellaa Israa'elii fi USA'n har'a ganama geggeessaniin ajjeefamee jedhan. Maajid Kadimii itti gaafatamaa tikaa duraanii kan yeroo waraanaa guyyaa 12 Israa'elii fi Iraan wal lolan haleellaa Israa'eliin ajjeefame Mahammad Kaazimii bakka bu'uun ture kan muudame. Mormii uummataa gurraandhala darbe Iraan keessatti dhohe namoonni nagaan hedduu itti ajjeefaman irratti Maajid Kadimii mormicha akka ka'u kan godhe USA jechuun keessumaa Doonaald Tiraamp cimsee qeeqaa ture. Mormii sana irratti tajaajilawwan tikaa biyyoota 10 ol harka keessaa qabaachuus ibsaa ture. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp akeekkachiisa cimaa sa'aatii 48 Iraaniif kennuu hordofee gatiin boba'aa kan duraa caalaa dabale. Doonaald Tiraamp Iraan ulaa Hormuz akka bantuuf sa'aatii 48 qabdi jedhee dubbii arrabsoo safuu cabseen akeekkachiisuu hordofee gatiin boba'aa addunyaa dabaleera. US fi Iraan gidduu yaaliin marii torbanoota darban taasifamaa turuu hordofee gatiin boba'aa hamma tokko gadi bu'ullee akeekkachiisa Tiraamp kenne hordofee gatiin boba'aa barmeelii tokko $110 caaleera. Iraan ulaa Hormuz irratti dooniiwwan daldalaa haleeluu hin dhiistu taanaan USA'n buufataalee humna ibsaa fi riqichawwan Iraan akka haleeltu Tiraamp kaleessa erga fuula miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa Tiruus irratti barreessee ture. Iraanis akeekkachiisa Tiraamp kanaaf deebii cimaa kenniteen USA haleellaa buufataalee siivilii irratti geggeessiti taanaan Teheraanis buufataalee siivilii ba'a giddu galeessaa haleeluun haaloo akka baatu akeekkachiifte. Biyyoonni lamaan bifa haaraan walitti dhaadachuun gatiin boba'aa addunyaa akka dabalus taasiseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waan nu waliin turtaniif galatoomaa jenna.